Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaadhaa dhaabbata daa'imman qaamaan miidhamootaan qarqaaru keessatti argamna. Akkuma beekamu dhaabbanni daa'imman qaamaan miidhamootaan gargaaru yeroo baay'ee namoota qaamaan miidhamootaan gargaaree kan mala dhabe malatti godhee kan ija hin qabne ijatti godhee kan luka hin qabne lukatti godhee akkasumas namoota mana keessatti dukkanaan yeroo dheeraa dararamaa turan ifatti baasee dhaabbanni kennaa kun wantoota kanaa fi kan kana fakkaatan hedduu dalagaa ture as ga'ee jira. Guyyaadhaa immoo warroota toloola dhaabbata kennaa kana keessatti dalaganiidhaan akka argaa jirtaniin dabtara dabalatee boorsaa dabalatee qalama dabalatee irsaasii dabalatee akkasumas paarkarii fi wantoota garaagaraa dabalatee akka nu afotti argaa jirtan kanaan haala bareedaa kanaan qopheessanii warroota qaamaan miidhamoo ta'an akka barnoota baratanii isaanillee gahee barnootaa keessatti akka taphatan haala kana fakkaatu waan bareedaa kana dhaabbanni kennaa foorkidis warri toloolaan achi keessatti dalagu waan kana godhee jira. Hamma viidiyoo xumura kanatti nu faana buutanii egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma viidiyoo jalqabarratti isin dalagneetti haala kana dhaabbanni kennaa daa'imman qaamaan miidhamoo ta'an gara barnootaatti akka bobba'anii barnoota isaanii haala gaariin baratan keessattuu warroonni tolooltummaan dhaabbata kennaa keessa dalagan akka argaa jirtan kanatti meeshaalee barnootaa gumaachuudhaan kennuudhaan warroota qaamaan miidhamoo ta'an gara barnootatti bobbaasanii jiranii guddaa galatoomaa ulfaadhaa isaaniin jenna.